Ashama akkam jirtu hordoftoota yoo multimedia kun qophii simbaayee jaalattan qophii haarawaa eegale qophii hiriyaati. Egaa sagantaan keenya hiriyaa guyyaa har'aa kana ammoo alatti hiriyoota daandirratti argate gaafii adda addaa gaafachuudhaan kan isiniif dhiyeessu ta'a. Namoonni YouTube keenya haarawaa taatan YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina. Hiriyaa jechuun nama na dhugaa jechuudha. Nama dhugaa jechuudha. Okay. Mee hiriyaan jechuun siif hiriyaan mee nama akkamiiti yookiin hiriyaa jechuun maal jechuudha? Hiriyaa jechuun nama amanamaa nama waan ati waan jallinaa waan hin taane irra yoo deemu jiraate baqa irraa simeessu. Hiriyaa jechuun hiriyaa waan ifiin feetu siin fadhu. Hiriyaa jechuun baqa hin jiraamti walii saalaa malli keessan tokko jechuudha. Hiriyaa jechuun anaaf waa cufa akka obboleessa fayyaati akka saayibaatti waa cufa caalee anaaf inni akka wajjin barnootti jiran. Okay. Mee hiriyummaa maal asiif? Hiriyaa jechuun waan guddaadha anaaf kan iccitii hiyyoomte naaf beeku. Hiriyaa jechuun waan guddaadha baqa nama akka obboleessaatti. Hiriyaa jechuun hiriyaa baqa saayiba jechuudha. Saayiba jechuudha. Saayibni siif maal ta'a? Maal dhamee saayiba? Obboleessa laaf. Saayiba jechuun? Obboleessa. Obboleessa jechuudha. Hiriyaa jechuun nama wal jaalatan tokko nama akkasitti wajji baratanii wajjin haxannaanii nama waliif tumsu nama gaarii jechuudha. Hiriyaan hiriyaa narra kadhees rakkoo san na hojii deddeemaniiti na hojii furanii eegas booddee ammaas gisee nan dalagaa qabus na wajjin dalaganii wajjin haxannaanaa wajjin taphannaasi. Hiriyummaa keenya kutaa torbarraa kaaniiti. Mee akkamitti ol gargaartu? Hojii manaatis hojjannaa baqa wanta badii takkaas wajjina dalagnaa waan irraa godhatu wajjima gorsamna jechuudha. Mee hiriyaa akkamitti filatu? Hiriyaa haala malli keessa yoo tokko ta'e ammaatis isiin tun akka faraddu hin taane rakkoo si jirtu nama feetettu rakkoota kan naqanne isii bichatte akka naqattu waan haadha abbaa keessattuu naqanne jechuudha. Bakka ni jiraame kanuma faada sanmarra amantii fi haala amala qabaannaan hiriyaa jechuun beekte kanuma aduraa. Egaa qophiin kun yoo multimedia irratti darba yoo multimedia jechuun sagantaa hiriyaati. Hiriyoota baay'ee wal jaalatan baay'ee wal beekan affeeruudhaan akkasitti gaafii gaafachuudhaan badhaasa. Mee qophii kana. Okay, kutaa meeqa baratta? 8. Atoo? 8. Kutaa 8 baratta. Tole gaafii kana yoo deebistan isin daftara handaa'uti yookiin immoo daftara badhaafamtu jechaadha. Garuu yoo deebisuu baattan hin badhaafamtan. Kanaafuyyuu deebisuudhaaf yaaltu jechaadha. Waa'ee walii keessanii taasisin gaafadha. Yeroo boqonnaa keetitti maal hojjechuu akka jaalattu asirra barreessi. Yeroo boqonnaa keetitti maal hojjechuu akka jaalattu. Ishi maal jedhee si barreessu? Haxannoo. Kalariin jira miti? Kalariiwwan bifootni diimaa, gurraacha, adii fa'aa isaan kalariiwwan kanneen keessaa kalarii kam jaalattu? Diimaa. Odoo daawwadhu siin jedhanii yookiin magaalaa wayii akka daawwattuuf carraas siif kenname magaalaa kam daawwachuu feetu? Dubaay. Afii sadiin Keeriyaa Mahammad gaafadhee waa'ee hiriyaa teetii tan jechaadha. Yoo ni beekta yoo ta'e gaafii sadan kana yoo akka ishiin deebiste sanitti ni deebiste yoo ta'e badhaasa isin lachuuyyuu isin lameenu handaa'uti yookiin immoo yaadannoo badhaafamtu jechaadha. Qophiidha? Tole hiriyaan tan ta'e Keeriyaan osoo yeroo boqonnaa argattee yeroo boqonnaa ishiitti maal gochuu jaalatti? Anaa wajjin taphachuu. Yeroo boqonnaa ishiitti? Anaa wajjin taphachuu. Okay, waliin taphachuu. Wal gammachiisuu fa'a. Kophaa ishee yoo jirtu maal gochuu jaalatti yookiin maal gooti yeroo boqonnaa ishiitti? Haxannaatii jiraame. Bakka kanuma faada. Okay, baay'ee gaarii hin haxannaati jechuudha yeroo kophaa ishiitti. Tole baay'ee gaarii. Tole halluuwwan jiran keessaa yookiin halluun jiru miti diimaa, gurraacha, adii, keelloo kanneen jira miti. Keeriyaan halluu kam jaalatti? Diimaa. Diimaa jaalatti? Sure. Egaa hordoftoota keenya gaafii tokko tafe gaafiin inni sadaffaan Keeriyaan yookiin hiriyaan tan ta'e osoo daawwadhu siin jedhamte yookiin immoo deemi daawwadhu osoo jedhamte magaalaa kam deemtee daawwatti? Haramaa. Magaalaa Haramaa. Okay, magaalaa nama fakkeenyaaf biyya wayii osoo deemi daawwadhu osoo jedhaniini magaalaa kam deemtee daawwatti? Simo. Finfinnee fa'aa baqa. Gaafiiwwan gaafataman sadan keessaa gaafii lama sirrumatti deebiste gaafii tokko garuu magaalaa osoo deemi daawwadhu carraa daawwachuu si kenname isa daawwachuu feetaa jennaan Dubaay jette sirrii? Dubaay deemuu ni feeti? Ni feeti.
Okay, Dubai deemuu ni feeti. Garuu immoo Dubai jettee hin deebisne dabtara hin badhaafamtanii garuu immoo luukii abbaa kudhan kudha sinifan badhaas. Ishi taate taate. Faayinaalii fa'aa qormaata fa'aa qabdu mi? Dubbisaa irratti. Milkoo. Boonaa fi milkoo maal olii ta'u? Hiriyoota. Mana gurgurtaa tokko jiran. Okay, hiriyaadhas jechuudha. Caalatti beekta jettee yaaddu. Isin lamaan keessaa situu isa sirriitti beekamoo boonatu milkoo sirriitti beeka? Anaatu isa sirriitti beeka. Ati isa sirriitti ni beektaa? Kanaafuu gaafii waa'ee isaa sin gaafadhaa. Deebii sirrii yoo deebiste deebii isaa immoo isuma gaafannaa. Yoo sirrii deebiste badhaasa dabtaraa argattu jechaadha. Gaafii sadi keessaa sadi yoo deebistan. Boonaa koobaatti waa'ee milkoo qoruudhaa fi deebisa jenneeti abdii qabna. Waa'ee milkoota si gaafadha. Waa'ee milkoo immoo waan beekturraa nutti himte jechuudha. Nutti himtaa asirratti immoo ni barreeffanna. Tole. Milkoon yeroo boqonnaa isaatti maal gochuu jaalata? Barnoota qo'achuu jaalata hedduun. Dubbisuu jaalata. Dubbisuu jaalata jechuudha. Qo'achuu yookiin dubbisuu jechuudha. Halluuwwan adda addaa jiru miti? Halluuwwan adda addaa diimaan jira, keelloon jira, halluun kanneen jechaadha. Milkoonni halluu kam caalatti jaalata? Inni diimaa. Diimaa jaalata? Magaalaa wayii bakka biyya barbaade haa ta'u deemitu daawwadhu osoo jedhame yookiin carraan akka daawwatu osoo kennamee fi magaalaa kam biyya kam deemee daawwachuu fedha? Itoophiyaa keessaa moo ala? Alas haa ta'u, Itoophiyaa keessas haa ta'u biyyoota addunyaa kanarra jiranirra. Ameerikaa. Ameerikaa deemee daawwachuu barbaada? Tole, hordoftoota keenya boona waa'ee milkoo gaafannee jirra. Milkoo as waamnee isuma biratti gaafii kanneen deebisnee isa gaafannaa. Deebii inni deebise kana yoo deebise badhaasa baarrolee yookiin dabtara ni badhaasna jechuudha. Milkoo hiriyaa kan kee waa'ee kan kee gaafannee jirra. Boona amma itti himuun hin danda'amu. Isuma gaafannaa. Sanaan booda yoo deebise isin lamaanuu badhaafamoo taatu jechuudha. Tole, gaafiin tokkoffaan akkana jenna. Milkoon yeroo boqonnaa isaatti maal gochuu jaalata? Dubbisuu. Dubbisuu jaalatta? Tole. Halluuwwan jiran kana keessaa halluuwwan addunyaa kanarra jiran keessaa milkoon halluu kam caalatti jaalata? Halluu gurraacha. Halluu gurraacha. Tole. Biyyoota addunyaa kanarra jiran keessaa milkoon osoo akka daawwatu carraa argatee daawwadhu biyya barbaadde filadhu too dhaqi deemi osoo jedhame biyya kam waan deemu sitti fakkaata? Dubai. Dubai deemuu feeta? Tole, hordoftoota keenyaa gaafiiwwan sadi gaafanne keessaa milkoon gaafii tokko sirriitti qajeellotti deebisee jira. Garuu gaafii lamaan hin arganne. Kana jechuun fakkeenyaaf Ameerikaa deemuu feetu? Daawwachuudhaaf Dubai irra naaf eegin. Daawwachuudhaaf? Jireenyaaf Ameerikaan fudhadhee jiraachuudhaaf bashannanuudhaaf Dubai irra naaf eegin. Bakka kanaafuyyuu boona maal beekaa bakka jiraachuu feetu san beekaa jechuudha. Ameerikaa nuun jedhe. Ameerikaa jee. Tole, inni biraa immoo halluu kam jaalataa milkoon jennaan halluuwwan keessaa diimaadha nuun jedhe. Diimaa hin beeku? Dudda sana jiru gurraachaan jaaladha gina kafee. Gurraacha jaalatta? Hiriyaa. Kan darbe gaaris badaa yaadeen gadda harree fedhe eessaayi fidaa. Kan darbe gaaris badaa yaadeen gadda harree fedhe eessaayi fidaa.